amma mucaa aarii mucaa sanaatu beektaa ispoortiin eegalsiisaa jira. Amma ispoortii waan isin jenneen qabnu mucaan mataa isaa akkatti kana rukutaa akkatti illee kana rukutaa. Ani garuu sana otoo hin taane amma akkatti harkaan dhaabbatan akkatti mataatiin dhaabbatan isin hojjedhaa. Jalqaba mataatiin gadi dhaabbadhaa. Jalqaba irratti maal gosa fakkaata? Marga kana qabattu. Sanaan booda mataa keef lafa wal simsiista. Amma dadhabee miti ani kun akkuma argitan uffatan naqabee uffata kana lafa ofirraa naqeetanii sanaan booda ispoortii maraatan isinii jedha jechuudha. Uffata kee ofirraa baastaa. Takkaa lama kufuu dandeessa ta'uu danda'a. Milkaa'insa takkaatti hin jiru. Yeroo deddeebitee yaalta yoo kuftes. Kaballaanu lammee qabdanii ranni isinii deebi'a. Dugda koo xaxxara gattee makaateetu oriijinaalitti dugda adda baasuuf immoo kunoo ishee kana dugdaan buuta. Dugdi kun har'an laalamti. Akkasii isinii baa kennu dugda oriijinaala. Kan akkas goota. Hop. Kanaafuu ispoortiin inni jennan jiru kun borcii kana balleessuu ture duratti kana jechaa ture. Amma garuu borciin kun waan badeef dhiise. Kanaaf kan mucaas argitaniittu kan kiyyaas argitaniittu ispoortii kana kana fakkaatu isin jedha jechuudha. Kana qofa miti quba kanaa dhaabbachuu ni danda'a. Mataatiin dhaabbachuu ni danda'a. Lukaan dhaabbachuu ni danda'a jechuudha. Yoon kana dhaabbadhee daafti dandee nan baatu kan dhiise jechuudha. Kanadha lammii yuutuubii warra sabskiraayib godha. Viidiyoo utaalee kufa akka kanaa kana argachuuf lammii yuutuub laayikii fi sabskiraayib akka gootan kabajaan sin gaafadhaa. Horaa bulaa deebana.